kun dafqa dhiiga ijoolleen qabu dafqa ijoolleen qabuun jettu dubartiin abbaan manaa keetii suuraa maxxanfamee irraa haasaame shaanxaa keetuun fudhatin uffata kee qiyyaariituun fudhatin biraa deemi gaafa nu abbaa manaa keetii finne biraan deemtu taanaan suuraa sargi keetiin finna suuraa ummaa keetii barbaannee finna si jala suuraa abbaa keetii finna amma akaakayyuu torbaatti qabrii keessatti raggaxamta eenyu dubartiin hattoota jarri nyaaran qaban yoo barbaade natti naaffise siin jedha dhugaa keeti coraan qabdu ati namaa mitima dubartii saamaa jira abbaan manaa keetii dubartii saamee ati teessee miila kee diriirfatte nyaatta ati warqii qubatti naqatti teesse wallaahi akkatti sargii dhattee haadhan galfanne si godha lubbuun itti dabala jechuudha. Keessanii abbaan manaa hattuu haati manaas hattuudha. Isiin raggaxama kana booddee akkati sargii tokko irra dhaabanne akkati itti saalfattu si godha abbaa manaa keetii. Amma abbaa manaa keetiitiin waan dhugaan sitti hima dubartii siin saamamtes dubartiidhaatis dubartiidha. Mana taa'uu keetti naaffaan qabuun taa'i itti abbaa manaa keetii maallaqa tokkoon himatamtee jennaan jedhiin hojjetanii iyyuu lamaa darbaan jiru hatanii miti maallaqa birrii tokkoon himatamtee jennaan abbaa manaa koo jedhi warri hawaalaa keessattu birrii tokkoon himatamtee jennaan jireenyi koof jireenyi kee dhaabateera jedhi jabaatee bilookii irraa ijoollee shamarranii kaasee siifan kenna birrii kee naamin meeqa jedhe gidduu kana baasa hin sodaatu jennaan immoo duniyaa kanarraa namni akka jalaa sodaatu hin jiru hattuun akkamitti rafee bula hin raftu wallaahi haala manaa keetii raggaxamti gaddeeffamte yeroo raggaxamtee jette obbolaa qabdii fira qabdee cuman halo maali footoon kee wal ga'eewu gaafa jedhame jechuudha saalfattee jalaa baati wallaahi kana booddee warqii na tuffattee ibidde yoo sittiin godhan an dubartiin tan adda taana dhiira miti beessanii warqii nati uffattee dhattee quba keetti guutattee buujalaantitti warqii nati kana booddee funyaanitti udduutti kaattee dhattee sargii teessu hin jiru namni quba sitti qaba kana booddee birrii hannaatiin bitamee warqii nati uffataa sun the mind of the mind jedhe faranjiin another mind sammuu dabalata sammuutii ምናምን እንግዲህ ሲኒንገል ወዲ ዴቪ ቆጳ ta'uu qabu shamarran yoo itti tokko mubaarak musammaa maallaqa ijoollee shamarranii nyaatee jiraate samiiraan irra gaxamti samiiraan dhagaa waa sirritti himu waanan jedheefan qabaan waanan haadha manaa jalaa filadheefan qabaan samiiraan al tokko wayii warqii wayii bara 2019 ta'uu wanti warqii wayii itti bite inni uffadhu naan jette ijoollee gadi baatee hattuudha minaan jettee raggaxee inni uffadhu naan jette wallaahi billaahi fitti baaftee fitti isaa kirti deemi gurgurii maallaqa dhabaa ani nan leeban muudii biyya kanaatti jiidha galee beektu reeboon fuudha hattuu minaan jedhamee raggatamaa argite lakki wallaahi dhugaan isa itti maara waanan jedheefan qabaman isu wanneen gada raggatamaa ture waa isaa irraatiin rabbumti sirkaa waanan nyaachisin jette yoo maallaqa namaa fuutee jiraatti geessi deebise irraan maala jedheen sammuu kon jedheen bira dhaabadhe xumurrii waan kana illaaltan jedheen dhugumatti yoon birrii tokko nyaadhe jiraadhaan akkamitti akkana naan jetteennaan namni kun hundi maaliif iyyaree naan jette dhugaan nama tokko yoo jiraate sobni immoo nama duniyaarra yoo jiraate dhugaa nama tokko sanaan mo'ata taa ilaalin jee gaafa an maallaqa namaa nyaadhee fide waan danuu maali jette of gaafatti amma yoo isiin raggaxamte hannaan ergixanyaan anaadha galfiin qaba waanan jedheefan qaba hattoota abbaan mana hattuu yoo ta'e haati manaas hattuudha samiira haadha manaa goo jala jiraatte yoo akka carra ragaa qabatamaa wajjin isa inaaffaa miti kareen gaddaa inaaffaa gudduun jala gumnaan gadi baan dullattiin baangaalii fi suudaanii taqabbaltu abbaa jibaar jettee naan dura dhaabadhe qalanii dullattii eegee xiraachuudha namni akka nama ijaaree gadi ba'oo osoo hin taane qabatamaan maallaqa namaa nyaannaa ergixanyaan hin jalqaba namnan dhabu haadha manaa kooti immoo dhabuun barbaadu ayaan sool sababa fedheef miidiyaan kun qiliyaa seenu hundi keessan natti fuula guuraa hundi keessan biyya lamaana jirtan na jibbaa haati manaa kooti na jibbuun barbaadu natti fuula guuruu siyyuun barbaadu
በጣም ነው የምወዳት ገቲን ጃለዱ ሆን ፊለዴ ጉ ከነ ጀቹን ኮ ማሊፊ dubartoonni mana keessa geessanii haadha galfatanii jiraatan iccitii haadha galfiisanaa qorachuu qabu. Amma irraa kaasi yaa obboleettii koo kabajamtu atis dubartii ani siidhaaf almu keessaa tokko tola bilaashaan tunaan kaffalamin geessanii tola bilaashaan isiniif almaa jiru keessaa tokko isini abbaan manaa keetii shamarran mana madaamii nyaataa jiru kuni sisin nyaata ilmoo keessi nyaata namni rabbiin hin sodaanne waan sodaatu tokko hin qabu. Wobiin kee maali akka namichi kun bineensi majaatee isin nyaanne halkan ciiftee qullaa waliin bulta harma keessarraa kutee kan hin nyaanne dabbaa kee ciniinee kutee kan hin nyaate liqimsine wobii maalii qabda bineensaan mattee ciisaadha karkaasaa eegee faandoo jechuudha abbaan manaa keetti sun jireetii sun hattuu ta'uusaa gingilchi amma maallaqa nama an Muhammad obboleessi koo dhalataan naannoo Jimmaa sun kana haadha manaa isaa raggate jaalladhee miti ahunin bedaggatal maammee hoo jala jiraatti irraggaxaa miti sirraggaxaa miti tarraggaxaalee kunoo biyya tokko keessa jedhu alii fi haadha manaa kee raggaxamti fiidii maallaqa ijoollee jabaadhuu keessaan dhaqi deebisi maallaqa ijoollee kabajamtoota hattoota maallaqa ijoollee nyaattan adaraa keessan deebisa amala sinitti taala moojiin sin dabbanaam mucaa miskiina baadiyyaadhaa dhufte diraama 5,000 irkaa fuutee nyaattee yoo barte lamuu ati diraama 10,500 wayitti lakkooftu obboleessu nyaattee barte kumaatamaan nyaattee gatii barteef dandeessee 500 hojjetattee walitti qabachuu dadhabda. Aan kaayyoon koo maa inni si qajeelchuudha. Tumees carraan argadhe. Adda biyya lafaatti na komachuu dandeessa. Rabbiin biratti garuu yeroo leeboch tasallafuu jedhamee leebaan tasallafu yoo adda biyya lafaatti kokkee kee qabee si kafalchiise achitti adda loon gata Rabbiin biratti. Baga biyya lafaatti na kafalchiifti qabde. Galata guddaa irraa qabde tele galateeffatta adda lafa irratti galateeffachuu dhiisus elee baalichi. Haadha manaan warra hawaalaa hojjettanu qaldiidha. Abbaa manaa keessanii gingilcha. Isintu raggaxama taraa kana. Lamuu al tokko miidiyaa irratti maqaan kee footoon kee baanaan. Wallaahi al'aaziim namni keenya bakka maal jireessite hin gadhiisu. Mataa kee ol qabattee naasuftu namu. Obboleettii koo. Warqiina tuffattee kish godhaa salgidattu hin jiru. Namni quba sitti qaba. Intaloo si gaafa akkana haadha manaa baluu jedhamta. Maaliif akka taataka? Jireenya harka rabbiiti yoo. Shintimeetii kee micciteen jiraachuu si wayyuu kabajaan. Umurii kee guutuu arraffamaa jiraatta. Namni quba sitti qaba. Diinni namaa wal loluu naftu. Anaa miti namni miidiyaan kana baafamee hattummaadhaan dubbatame yeroo jedhamu sitti dhaga'ama. Abbaa manaa keetii gingilchi. Birrii 10,000 shamarran irraa hatamee nyaatamurra birrii tokko haqaan nyaatamu caala. Warri immoo hawaalaa nagaa hojjetartan. Rabbi si na gargaaru. Barakaa keessa isiniif haa kaa'u. Jiraadhaa. Akkuma isin haqa namaa eeggattan haqa keessa Rabbi isiniif haa eegu. Geessanii akkuma isin haqa namaa haqa dubartii eegdan Rabbi haqa keessa isiniif haa eegu. Akkanuma jedhee isin eebbisaa. Yaada isin jechuu barbaada. Hedduu galatoomee galata guddaa qabdaa. Waan nama jette kun waan guddaa hojjetamu jira waan hattuu irratti hojjetamu. Ijoollee kanarratti ijoollee abbaa taatee fi nama biyyaa taatee fi mataa nu qabachiisu kan hedduu galatoomee. Waan kana yoo akkasitti taate biyyatti damee gaarii ijaarattee nama qulqulluu ijaarattee namni nama ijoollee hedduutti booyaa jira namni booyaa jirre hin jiru. Namni agartee bakka dhaqqa bu'ameeti. Amma waatsaappii qofti afurtu qophaa'ee jira. Namni miindaadhaan qacaramee jira. Barattoonni Itoophiyaa keessa